Ashama harka fuune hordoftoota fi daawwattoota JNN irraa keessummaa tokko isiniif qabannee dhiyaanneerraa keessummaan keenya kanarraas Qarree Moonet Badhaasaa jedhamti waan tokko wajjin mari'achuudhaaf qabannee isiniif dhiyaanneerraa gamanumaan nu hordofa. Baga nagaan dhufte Moonet. Hayyee baga nagaan eegdan isinillee. Gagaa Qarree Moonet miidiyaa tokko irratti qarree yaada kennuudhaan beekamtuudha. Wanni hundirree beekuu baattan namni hedduun ni beektu. Moonet biyya keessatti qabsoo yeroo ammaa deemaa jiru kana wajjin waan jiru hunda keessa waan turte waan tokko haala jiru irratti wajjin mari'achuudhaaf guyyaa har'aa JNN irratti si affeerre. Mee Moonet biyya keenya keessatti haalli yeroo ammaa deemaa jiru haala yaaddessaa fi haala hamilee namaa cabsu tokko deemaa jira. Fakkeenyaaf ajjechaan Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraa irratti raawwataati kan jiru. Keessattuu immoo guyyaa arfan tokko dura ajjechaan jumlaa ajjechaan gara jabeenyaan dargaggoota Oromoo 5 irratti raawwate magaalaa Naqamtee keessatti. Mee ajjechaan kun maalirraa ka'ettee yaaddaati akka yaada keetitti? Hayyee galatoomii egaa uummanni Oromoo bakkoota garaagaraa irratti ajjeefamuu, hiraarfamuu, hidhamuun waggoottan darban keessa kanuma ture yoo ta'e iyyuu inni amma garuu bifa adda ta'eetiin Oromoo irratti garmalee jabaatetu kan inni jiru. Guyyoota darban kana keessattis immoo magaalaa Naqamtee keessatti dargaggooti 4 bakka tokkotti ajjeefamanii jiru jechuudha. Egaa kuni duri bineensadha kan adamoon itti ba'amu, namni bineensa kan inni adamsu adamoon kan deemamu. Amma garuu dhala namaa irratti ilmaan Oromoo irratti adamoodha kan inni gaggeessaa jiru mootummaan kuni. Mootummaan paartii badhaadhinaa kun waraana isaa bobbaasee ijoollee nagaa barattoota nagaa kan barnoota isaanii barachaa turan qe'ee isaanii keessatti akka kurupheedhaa ari'amaa adamfamaa hanga gaafa lubbuun isaanii bahutti boqonnaa osoo hin argatiin kan isaan jiraachaa turanii. Kun egaa maddi isaa maali yoo jette hundee sabboonummaa yookiis oromummaa dhabamsiisuudhaaf xiyyeeffannoo taasifamee mootummaan kun kan inni xiyyeeffatee jiru dhaloota egeree Oromiyaa ta'an kana ciree caccabsee hamileen uummata Oromoo immoo akka inni cabuuf dhalli isaa gaafa jalaa du'aa wareegamaa deemu hamilee dhabee akka inni mana isaatti ol deebi'ee du'i amma mana isaatti dhufutti akka inni tole ameen jedhee fudhatu gochuudhaaf kan inni irratti hojjechaa jiru amma jechuudha. Okay, waan baay'ee bal'aa nuuf kaastee egaa ajjechaan gadda guyyaa 3 dura magaalaa Naqamtee keessatti raawwate ajjechaa haalaan hammeenyummaan guutame. Ajjechaa kana mootummaan bakka garaagaraatti yeroo baay'ee kan raawwatamaa jiru garuu addatti ajjechaan dargaggoota 5 magaalaa Naqamtee keessatti raawwate ajjechaa haalaan garaa namaa hammeessuu fi gadda guddaa keessa Oromoo hunda galcheedha. Mee ijoolleen kun akka odeeffannoo tokko argannetti ijoollee 5 kana keessaa ijoolleen 2 barattoota yuunivarsiitiitii kan jedhamaa jirudha. Mootummaan immoo miidiyaalee isaanii irratti akkuma barame miseensa abbaa torbee qabnee jedhee maqaa sobaa irratti maxxansee dargaggoota Oromoo jumlaan bakka garaagaraatti engadduma kaleessuma kanarree barsiisaa yuunivarsiitii tokko Shashamanneetti kan ajjeefame miseensa abbaa torbee jedhuudhani. Abbaa torbee kana maqaa godhachuudhaan gaa mootummaan bakkoota garaagaraa irratti Oromoo irratti gocha suukaneessaadha kan hojjechaa jiru. Mee ati dargaggoonni 2 keessaayyuu barattoota yuunivarsiitii ta'anii dhugumaan waan mootummaan irratti laxxafee ammaaf ajjechaa isaanii kana garaan taanitti jijjiiree dhiiga ilmaan Oromoo dhiiga saree godhee bakkee garaagaraatti haasawaa abbaa torbee jedhu kanaan gochaan garaagaraa kan raawwatamaa jiru. Kanarratti mee ati maal jetta? Ijoolleen kun dhugumaan ijoollee miseensa abbaa torbee dhugaan mootummaa kanarratti miidhaa geessisan jetteen yaaddamu? Ololli kun holola dharaan bakkee garaagaraatti raawwatamaa jiru kana akkamitti ilaaltame? Hayyee egaa jalqabuma irratti gaafa eegalu dhibbatti holola ta'ee jedhamee uummata ilmaan Oromoo yeroo ajjeesanii taappellaa garaagaraatti maxxansuudhaa fi kalaqaa sobaaf isaan kalaqatanidha. Qaamni mootummaa kun yeroo garaagaraatti yoo agarteetta ta'e ajjechaan tokko gocha tokko eegga raawwateetii booda kan baratame
shaneetu akkas godhe shaneetu harka keessaa qaba jechuudhaani dhugaa hedduu kan isaan haguuganii haga ammaatti ittiin afanjaajii garaagaraa uumaa jiran jechuudha. Kanas uummanni magaalaa Naqqamtee keessumaati ijoollee akka isaarratti dhalatee guddate kana sirnaan jabeesseetu beeka. Yeroon dubbadhu ija buutee haasa'uudhaaf kan na gammachiisu tokko yoo jiraate uummanni sun dhugaa jiru beeka. Harka isaarratti ijoollee dhalatanii guddatanii fi umriin isaaniillee waggaa meeqaa akka ta'e ijoollee waggaa 20-21 gidduu jiran ajjeesanii abbaa torbeedha jedhan. Haa ta'uti mee amma utuu abbaa torbeedha ta'e utuu dhuguma immoo badiitu irra jira ta'eeti qaamni mootummaa nagaan eegsisan nagaan kabachiisa hojjechaa jira. Akkamiin dhala namaa ajjeese sa'aa 24 guutuu reeffi bakka akkan sochoon irra dhaabbatee eegeessanii fudhatanii deemtan immoo hin gubna jedhee akkamitti uummatatti dhaadachuu danda'a. Eenyu silaati kan shororkeessaa jiru kan shiftaa ta'ee jiru kan uummata mankaraarsaa jiru waraana mootummaa qaama mootummaa kanaati. Kan immoo itti maqaa badaa jiru isa dhugaa dhabeetti wareegame isa dhiigni qulqulluutti dhangalee kan maatiitti garaa madeessanirra kan uummata kan garaatti madeessanirra deebisanii immoo dhugaa ijoollee kanaa dhugaa wallaalaa sichi guddatanii kan isaanii awwaaluun kuni mootummaan kun gocha gara jabummaasaa fi eenyummaasaa isa dhugaa guyyaadhaa gara guyyaa hagam sobni isaanii hagam diraamaasaa hojjetan hagam akka inni guddatee uummata irra jedhee toora feesbuukii isaa irratti ibsaa nama ture dorsifamaan jira dararamaan jira jedhee nama himachaa ture. Barsiisaa yuunivarsiitii tokko ta'e abbaa torbeedha jedhamee maxxanfamuu jechuun eenyurra jechuudha. Kanaatiif warri beeku barsiisaa yuunivarsiitii sanaas warri Shaashamannee sirnaan beeku jechuudha. Hagam dhugaa kana akka dhoksaa jiran dhugaa kaleessa dhokotaa turetu eenyummaa isaaniitiin bakkoota garaagaraatti mul'achaa jira. Yeroo Naqqamteettis ta'e Harargeettis ajjeefamee soba akkasitti diraamaa godhan taateewwan akkasii qindeessanii yeroo miidiyaatti as baasan hawaasa kanaatiif immoo dhugaan akkam awwaalamee jiru sirnaan eenyummaan mootummaa kanaa eenyu akka ta'e kan calaqqisiisudha jechuudha. Waan bal'aa nuuf kaaste moonetti egaa addatti wanti biyya keenya keessatti deemaa jiru waan addaati waan takka mootummoota darban keessatti arginee hin beekne kan uummata keenya mudachaa jiru. Asumaan akka waan kana itti dabaltuuf addatti Naqamtee keessatti ani wanti akkasii takkaa wanta uumame nagarree nama du'eetoo konkolaataadhaan yeroo kaastan yookaan reeffa kana gumnaa yookaan konkolaataan hin kaastan jedhanii maatii dargaggoota du'anii kan akkasitti doorsisuun haamilee Oromoo gara biraa jiran yookaan immoo magaalaa Naqamtee keessa jiran cabsuudha moo yaada kanamee akkamitti wattaatame gara jabeenyi akkanaa kun addatti kan raawwatame yeroo darbe kana haalan kan agarre waan kanamee akkamitti ilaaltaati ijoollee ajjeesanii reeffa kana konkolaataan yoo kaastan yookaan reeffa gumna jedhanii yeroo hiriyoonni ijoollee dargaggoota du'anii gaariidhaan kaasan kan agarre waan kanamee akkamitti ilaaltaati. Kuni maali akka kootti an yeroon dubbachuu danda'u akka yaada kootitti mootummaan kun sirriidhuma uummanni Oromoo garbummaa hadheeffatee jira hunduu kukkuufateetu guyyoo itti yeroo itti mootummaan kun barri isaa xumuratee mootummaan ce'umsaa labsame hunduu yaada tokkootiin qabsoo isaa finiinsachuudhaaf itti akeekee jiru kanatti gochoota akkasii raawwachuunsaa haamleen bakka jiranitti magaalaa hundumaa irratti gocha wal fakkaataa kana raawwachuudhaani namni hunduu sodaa godhatee gara mana isaatiitti akka deebi'u gochuudhaaf haamlee uummata Oromoo cabsuu fi magaalaa keessa jiru keessatti yeroo gocha akkasii raawwatu hunduu sodaatee gara mana isaatiitti akka deebi'u gochuutiif xiyyeeffannaan mootummaa haamleedhuma uummata Oromoo cabsee madaarraa madaatti eelaarraa eelaatti uummata Oromoo ceesisuuf akka namuu bilisummaa hawwii qofaatiin eegee hin ta'a jedhee abdiidhaan akka inni qabsoosaa finiinsee gara fuulduraatti hin deemneef ta'ee jedhanii karoorfatanii har'a waan godhu qabu mootummaan kun maaliif jennaan waraana inni bobbaase kuni waraana yeroo hedduu leenjiitti fudhatan eegganni aangoo irra yaabbateetii booda leenjii kennee fi qabatamaatiitti akka isaan uummatatti dhukaasaniitii fi gadi ergee jira jechuudha. Eegga kana godheeti maalirree
silaa gara filannootti deemuudhaaf isaa deemamaa jiru eegga hundumaa paartilee hundumaa eegga hidhe booda namoota isa yaadaan yaada mo'uu danda'an hundumaa eegga hidhe booda gara qeerroo bilisummaa Oromootti jasaa xiyyeeffate jechuudha. Maaliif jennaan qabsoo fincila diddaa garbummaa keessattis qeerroon hagam jabaate akka inni mo'achuu danda'u injifachuu akka danda'u bareera. Yoo kana godhee hamleen uummataa hin caba jedhee yaadeetu mootummaan yoommoo as deebite uummanni Oromoo kuni hamleen isaa kan cabee qabsoo isaarraa gara duubaatti deebi'u miti. Inni kuni inumaayyuu nama jabeesse inumaayyuu xiiqiidhaan galma bilisummaa isaa akka Oromoon xiyyeeffatu godha malee kun uummata Oromoo duubatti hin deebisu. Karoorri mootummaa badhaadhinaa paartii badhaadhinaa kanaa garuu tokkoof tokko yoo jiraate hamlee uummata Oromoo goolee Oromiyaa hundumaarra jiru akkasiin cabsee akka inni ol jedhee mini waa'ee biyyaa dhiisan abbaa biyyaadhaa abbaa maaliidhaa isa jennu miti. Ani Oromoodha jedhee akkan ol jedhee na deemneef gocha ammaa deemaa jiru jechuudha. Eenyummaa keenya irratti xiyyeeffatee hamlee uummata Oromoo cabsuutiif dhufe uummanni Oromoo garuu kaleessa wantoota kanaa olii dabarsee jira. Har'as tolee jedhee akka inni fudhannee abdii guddaan irraa qaba jechuudha. Waan bal'aa nuuf kaastee gaaffii itti dabaltee uummanni Oromoo egaa du'a yookaan ajjeechaa amma mootummaan hamilee Oromoo cabsuudhaaf jecha dargaggoota ol adeemoo boru abdii biyyaatti jennee Oromoon yaadduu karaatti cabsuun haadha warraa manatti gudeeduun dhalaa mana keessa gudeeduun abbaa warraa ilmoo biraa fuudhanii hidhuun hidhaa taane hidhaa mana hidhaa keessatti dararuun hamilee Oromoo cabsuudha. Garuu Oromoon immoo hamileen isaa yoomiyyuu hin cabu galma ni gaannee yaannaa mi'ati akka keetitti Oromoon kana booda maal gochuu qabame? Hayyee egaa mootummaan kun amma xiyyeeffannaan itti kennee jiru sitti jira. Oromummaadha sabboonummaadha Oromiyaa biyya jedhamtu kana dhabamsiisuudha beektota Oromoo dhabamsiisuudha. Paartilee siyaasa Oromoo jajjaboodha jedhan kana dadhabsiisuudha. Karoorri isaa inni guddaan kanaafi qeerroowwan bilisummaa isaaniitiif immoo fuulduratti ba'anii dubbatan kana dhabamsiisuu irratti xiyyeeffatee jira. Inumaayyuu ce'ee immoo amantaattis as dhufee jira jechuudha. Luba waldaa amantaa tokko doorsifamaan jira jedhee osoo iyyachaa jiranii isaan irrattis ajjeechaan raawwateera jechuudha. Kanaatiifi uummanni Oromoo kan isa baasu falmachuudha. Lakkii jedhee akka kaleessa dheengaddaa fuuldura dhaabbatee qabsoosaa kana galmaadhaa akka geessisutti abbaa biyyummaasaa amma mirkaneeffatutti eenyummaasaa amma kabajamutti sabboonummaa isaan balleessaa jiran sabboonummaa sobaa isa haguuganii televezyiinii kan isaanii qofa bananii yoo miidiyaaleen tokko banamanii waa'ee Oromoo dubbatu ta'e saatalaayitii irraa buusuu sagalee uummataa ugguruu irratti waan xiyyeeffataniif uummanni Oromoo bakka jiruuti falma gaggeeffatee falmatee mootummaa ce'umsa Oromiyaa kanas deeggaree utubee galma bilisummaa isaa irratti xiyyeeffatee tokkummaa isaa jabeeffatee waan gandummaa jedhu waan amantaa jedhu waan piipinii qindeessitee uummanni Oromoo akka tokko hin taane falkanii guyyaa irratti hojjetaa jirtu kanarratti moo'atee bilisummaa isaatiif qabsaa'uu kan inni qabu yoo tokko ta'e qofa yoo tokko hin taane ammas haadholiin Oromoo boo'uun dhiisan abbootiin ijoollee Oromoo boo'uun dhiisan kanaatiif nuyin kan nu baasu uummanni Oromoo hidhannoo inni qabu hidhannoo isaa jabeessee inni karaa nagaa qabsaa'ee inni qeerroon akka kaleessa dheengaddaatti fuuldura dhaabbatee rasaasa fuuldura dhaabbateetu haga ammaatti du'aa jira. Kaleessas hin bilisoomne qeerrooni har'as hin bilisoomne uummanni Oromoo hin bilisoomne. Fuulduraaf garuu bilisoomuudhaaf tokkummaa keenya jabeeffannee mootummaa kana dura dhaabbachuu falmachuutu bilisa nu baasa jechuudha. Meemoonee tasumaan gaaffii kana itti dabalee akka deebii waliin nu deebistuuf ati qabsoon biyya keessaa gara qabsoo nagaatiin jedhamee paartileen siyaasaa biyya alaatiis galanii ka biyya keessa jiranis dirreen dimokiraasii bal'isuudhaaf jecha qabsoo garaa nagaatiin wayya jedhanii yeroo deemanitti mootummaan hooggantoota siyaasaa deeggartoota siyaasaa garaagaraa mana hidhaatti guuruudhaan amma yeroo ammaa kana filannoo gaggeessina jechuun kun dhuguma qabsoo garaa nagaatiin Oromoon yoo deeme galma yaadeef sanni ga'a moo furmaanni qabnu
qabsoo garaa nagaati moo yookaan gara hidhannooti mee kan Oromoo baasu amma akka furmaata haala biyya keessa deemus argiteerta qabsoo nagaas hubatteerta mee waan jiru kana akkamitti furmaata keessaati akka qeerroo akka qarree tokkotti. Hayyee ani gaa akka qarree tokkotti akka yaada mooneet badhaasaatti jechuudha gaafan dubbadhu eenyuunuu bakka bu'ee miti kan hin haasa'u ani yaadni koo akka natti fakkaatutti jechuudha. Karaa nagaa jedhamee addi bilisummaa Oromoo galeera gama kaafawootiin sochiin taasifamaa tureera. Isa dura akkuma addi bilisummaa Oromoo galeen immoo qeerroowwan jajjaboo ta'an qeerroowwan hedduu akkasumas namoota gurguddaa hedduu maayikalaawwiif qilinxootti naqanii asiin karaa televezyiinii garuu maayikalaawwii muuziyeemii goone jechuudhaan as ba'anii dubbataa turan jechuudha. Gaaf sanayyuu hagam akka mootummaan kun summii ta'ee asii achi uummata Oromoo mancaasuuf balleessuuf akka inni deemaa ture namoonni hedduu hubatanii turan jechuudha. Ammoo kaleessas har'as booris mootummaa kana yaadaan immoo jedhamee yaadamuuni waan hin jirre waan dabaati jechuudha. Inni dhugumaatti mootummaa kana injifachuu kan dandeessi waaqeffataanis hunduu yoo ilaalte waaqayyo nama dhibaa hin jaallatu nama ofirratti dhibaa hin jaallatu teenyee yaa waaqayyo akkas naa godhi jennee samiirraa wanti gadi nuuf bu'u hin jiru. Karaa nagaa jechuun waajjiraalee adda bilisummaa Oromoo qabu kan kaafaa'oon qabu beektota isaa hayyoota isaa hidhaa kun immoo manatti ugguraa karaa nagaan qabsaa jechuun uummata Oromootiif fala miti jechuudha. Falli biyya qawweedhaan namatti dhufte biyya qawweedhaan qeerroo jilbeenfachiisaa jirtu biyya qawweedhaan maanguddoo jilbeenfachiisanii daandii irratti har'a guyyaa har'aa yeroon ammas wajjin haasa'u sa'aatota muraasa fuuldura Dambidolloo keessatti rifeensatu guddate jedhameetu qeerroo jilbeenfachiisanii rifeensa irraa ciraa jiru. Miti isa kaan miti waa'ee eenyummaa Oromoo dubbatte akkas jechuuni qawweedhaan gadi jedhee uummata Oromoo bulchaa jira kanis immoo uummata Oromoodhaan fala ta'u yoo dandee waraana isaa jabeeffate yoo dandee qabsoo bilisummaa Oromoo kallattii kamiinuu jabeesse gara bilisummaa isaatti xiyyeeffachuu qaban malee mootummaa kana yaada mo'a isa miidiyaa irratti diraamaa ittiin hojjechuu fi holola ittiin oofuu fi as ba'an osoo hin taane yaadaan akka mo'atamu hin barbaadu. Filannoo ofuma isaa of filuudhaaf jechuun hundumtuu qophaa'ee xumuramee filannoo dimokiraasii jedhanii paartii adda addaa bakkoota garaagaraatti bixxilanii yookiis immoo summii baransan waggoottan hedduu waggoottan 27 TPLF jedhamee afarfamaa ture kana keessatti riqicha Oromoon ittiin cabu ta'anii kan turan warruma amma argaa jirru qaamuma PP jedhamee maqaa jijjiirrate kanadha jechuudha. Namni kaleessa achitti guddate kun har'a Oromootiif yookiis Oromiyaatiif yookiis Oromummaatiif yookiis sabboonummaaf iyyaada jedhanii kaleessa yaaduun dogoggora ture qabsoo hin malle galfata hin malle baay'een itti kennamee ture dogoggora kaleessaarraa yoo baratame garuu si'achi wanta nu afutu milkii qaba jechuudha. Inni kaleessaa hin ga'a. Kanaaf isaan maratti xiyyeeffannee waan amma jiru waan qabna nuti waan itti dhaadachuu dandeenyu qabna uummanni Oromoo yoo jabeeffate bilisummaan sanaan dhufuu danda'a. Karaa nagaatiin mootummaa PP wajjin dhaabbatanii waliin haasa'uu jechuun dhumateera. Inni kun dhumeera. Obsis daangaa qaba waan ta'eef uummanni Oromoo reeffa guyyaa guyyaatti fuudhaa jira. Eebantuutti kunoo dheengadda akkasuma halkanootuma tokko keessatti beekaa meeqa hayyuu meeqadha kan nuti dhabaa jiru. Kanaatiif mootummaa akkasii wajjin yaada morma jedhanii walii wajjin dhaabbatanii mari'achuun iyyuu yeroon isaa irra darbe. Dhugaadha moonet waan baay'ee nuuf kaastee gaagaa haalli biyya keessa jiru haalan waan rakkisaa fi waan yaaddessaadha. Mootummaan dargaggoota ol adeemuu boru abdii biyyaa ta'a jedhu karaatti cabsuudhaan hooggantoota amantiirree fakkeenyaaf amma kaleessarree yoo ilaalle hoogganaa amantii tokko barsiisaa Tasfayee Aagaa kan jedhamu sabbatumarraa gara lixaa Wallaggaa kanatti kaleessa reeffisaa Phaawulos ba'ee kan gale karaatti ajjeesuudhaan hooggantoota amantaa garaagaraa amantaadhaan irree Oromoo adda facaasuudhaaf yaaluun dargaggoota isa jala ejjatu qawweedhaan gad jilbiiffachiisuun wantoonni kun
haalan kan deemaa jiru biyya keessa. Mee ati dargaggoota tokko tokko dargaggoota osoo gara jabeenya yookaan hammeenya inni mootummaan kun Oromoo irratti raawwachaa jiru osoo argu dargaggootummaan Oromoo ta'anii mootummaa kana akka waan mootummaa Oromootti ilaalan tokko tokko ni jiru. Mee dargaggoota yookaan qarreewwan mootummaa kana cinaa dhaabbatanii dhiiga ilmaan Oromoo gannamaa jiru kana akka waan sobaatti miidiyaa garaagaraa irratti hololuudhaan Oromoo keessa ta'anii kan jiran ni jiru. Dargaggoo fi qarree yookaan Oromoo ta'anii warroota akkasitti olola sobaa mootummaa uummata kana guyyaarraa ajjeesaa jiru, guyyaarraa dhiiga Oromoo jiksaa jiru kana akka waan Oromoon sobaan yookaan saba biraa jibbee tokkotti mootummaa kana cinaa ejjetanii gara diinarraa Oromootti lallaban tokko tokko ni jiru. Warroota kana ammee akka qarree tokkotti ati maal dhaamta Moonet? Ani isaan kanaaf kan hin dhaamuu danda'u silaa dhukkubbiin Oromoo namni hin galiinii fi du'uun obboleessa isaa namni ittiin dhaga'amiin ajjeefamuun hiriyyaasa abbaas isaa salphifamuun guddaan salphifamuun maanguddoon haadholiin salphifamuun kun kan isaan dhukkubsiin faayidaadhaan bitamee yookiis immoo goyyomfamee yoo dogoggoru yoo jiraate seenaa isa borii isatu nama gaafata irraa deebi'anii karaa dhugaa fi haqa Oromoorra utuu hiriiraniiti isaaniif dansaadha jechuudha. Har'a dhiiga obbolii ta'ee miidiyaa mootummaa kanarratti achi as ba'ee gocha gara jabummaa kana leellisuudhaanii waan tarkaanfiin seeraa yookiis olaantummaan seeraa kabajameetti jiran kun guyyaan tokko hin oolu. Oromoon bilisoomuun isaa hin oolu, Oromoon walta'ee falmatee irra aanuun isaa hin oolu, guyyoo sana qooda maqaan itti badanii seenaan isaanii xuraa'ee galmee irratti galmee dhabbee uummata Oromoo keessatti dabaan hammeenyummaa bineensummaadhaan amma galma'an mana ganda namaarra jooruu dhiisanii mootummaa PP kana jala jooruu dhiisanii uummata Oromoo karaa haqa Oromoorra yoo dubbachuu fi dadhaban illee dhagaa itti guuruu dhiisu yoo dhagaa darbachuu fi dadhaban illee dhagaa Oromootti darbachuu dhiisu yoo irraa funaanuu dadhabanis yoo irraa qolachuu dadhabanis dhaabbachuun hin danda'amu yoo qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaruu dadhaban keessaa garuu bahanii dhaabbatanii ilaaluu danda'u. Oromoon gaafuma bilisoomuu wajjin bilisooma jedhee isa tokko dhiige isa tokko aarsaatti kaffalettis yoo jiraachuu barbaadan akkas gochuu isaaniif wayya malee mootummaa bineensaa olii kan duraa caalaa inni amma jabeenya akkasii qabu waan abbaadha. Har'a ilaaluutu hin taane seenaa isa borii dhaloota boonu keessaa dhufan nuyi maatii gara fuulduraatti jaalalaa kan dhugaa fi haqa qabu tokko ijaaruudhaa fi har'a daandii karaa danda'an kaffaluudha jechuudha. Qabsoo jechuun dhagaa darbachuu qofaa miti kallattii hundumaan inni waan danda'uun qabsaa'uu danda'u, inni dubbachuu danda'u, inni dhukaasuu danda'u, inni loluu danda'u kallattii hundaan qabsaa'uu danda'a. Kanaatiif isaan itti gaafatama seenaa jalaa kan of baasu abbaadha. Kanis immoo seenaan akka isa gaafatu taasisu abbaadha. Irraa of qusachuu qabuun dhaamsa godha. Egaa dhaamsa bareedaa nuuf dhaamte haalli biyya keenya jiru ijoolleen yookaan qeerrawwan tokko tokko gara diinaa goranii uummata qabsoo uummata Oromoo irratti dhagaa darbachuun kun namni irree gaafachuu baatu seenaan akka isaan gaafatudha. Moonet kan nuuf kaaste egaa wantoonni akkasii kun booda deebi'ee waan isaan gaabbisiisudha. Waan argaa jirrudha osoo dhiigni obboleessa isaa gannamu waan hin taane gochuun miidiyaa lagaa irra deemanii achi qeerroo keenya dhiigni gannamaa jiru irratti miseensa ebeluuti jedhanii maqaa sobaa irratti laxxafuudhaan fakkeenyaaf haalli amma kaleessa barsiisaa madda walaabuu san irratti fudhatame barsiisan sammuu ola deemaa Oromoo yookaan ola deemaa saba tokkoo qaru hoggaa miseensa abbaa torbeeti jedhanii akkasitti rasaasan karaa gubbaatti ajjeesan waan nama haalessuudha kuni. Egaa haalli jiru haala fokkataa fi haala hin barbaachisneedha. Mee Moonet yeroodhuma keenya wajjin deemuunis yaada bal'aa nuuf kaaste yaada kanatti dabaluudhaan egaa qarreen qabsoo Oromoo keessatti akkuma seenaa
qabsoo bilisummaa Oromoo irraa kaasnee ilaallu shoorri qarreen qabdu qabsoo Oromoo keessatti shoora olaanaadha. Fakkeenyaaf dubartoonni akka Raggaatu Roobaa Aslii tokko tokko yoo kaasne dubartoota seenaa gaarii qabantu jira qabsoo Oromoo keessatti. Mee ati akka qarree tokkotti qarreen Oromoos qabsoo Oromoon amma gochaa jiru kana keessatti gaheen isaan ba'uu qaban maal jettee yaadda yookaan immoo qarreen Oromiyaa keessa jiran gaheen haga ammaa isaan hin bahin nuti hin bahin jettee akka qarree tokkotti yaaddu yoo jiraate gamanumaan yaada kana mee nu ibsiiti gara gaaffii keenya xumurutti deemnaa gaaffii ittaanutti osoo hin darbin. Hayyee egaa qarreen Oromoo durii kaasee haga ammaatti qabsoo Oromoo kana keessatti lafee dugdaati jechuudha. Addunyaa irrattis yoo ilaalte yeroo baay'ee qabsoo bilisummaa addunyaa taasisu keessatti qarreewwan jajjaboo hedduutu keessatti hirmaata jechuudha. Kan uummata Oromoo kan gara saba kootiitti gaafa nasii deebisu OPDO'n wanta isaan hojjetanii inni guddaan propagaandaa fi hololadha kan isaan ta'anii oofan. Namni tokko fuula Feesbuukii 10-15 ol banateetu qarreen jabduun tokko yoo jiraatte maqaballeessii garaagaraa irratti oofuudhaan yoo siyaasa keessa galta ta'e namni gara siyaasaatti adeemu yookiis immoo namni dhugaa Oromootu siyaasa ta'e waan ta'eef dhugaa Oromoon dubbadha jedhanii qarreewwan yeroo isaan ol jedhanii dubbachuuf ka'an mataa keessa garukutanii deebisu. Maal gochuudhaan sooshaal miidiyaa isaanii garaagaraa banataniitu holola irratti oofu. Amma maqaan koo badu hamma akkasiin namni natti kolfu jechuudhaan osoo dhugaa qabanii osoo qabsoo kana keessatti dubbachuudhaan miidiyaa kanarratti illee uummata Oromoo dadammaqsuu osoo danda'anii afaan qabatanii mana keessa taa'anii jiru jechuudha. Isa kanarratti dammaqanii hololli dhugaadhaan injifatamu. Holola dura dhaabbachuudhaan qarreen Oromoo dhugaadhaan carraa argadheen dubbataa jira. Kanneen carraa hin argatiin garuu ana caalaa dhukkubbii Oromoo salphisanii sarara tokkoon dhugaa jirtu si ibsuu namoota danda'an namoota dandeetti adda addaa qaban dandeetti jabaa qaban waa'ee Oromoo dubbachuu danda'an goolatta si'achi nu jalaa deebisanii jiru. Kan eenyutu godha kaadiroota mootummaa OPDO kanaatu godha jechuudha. Isaan kuni xiyyeeffannoodhaan leenjisatanii sooshaal miidiyaa irra ta'aniitu maqaa 10-15 qabu sanaan maqaballeessii gaggeessu jechuudha. Osoo dhugaa qabu namni dugda duuba deemee jira. Qarree Oromootiif gama kanaan dhaamsa kan hin dhaamu hololli dhugaadhaan injifatama haga karaa dhugaarra jirutti haga dhugaa Oromoo hin dabsiinitti haga Oromoo dabarsinee hin kenninitti dura dhaabbadhaatii ija isaanii dura dhaabbadhaatii dhugaa keessaniin falmadhaa dhugaan immoo hin injifata kottaa itti hirmaadhaa. Paartilee Oromoo keessatti illee hirmaatanii paartilee Oromoo qabdu jajjabaa keessatti hirmaatanii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hirmaannaa guddaa taasisuu kan qabu shamarranidha jechuudha. Kana gaafan siin jedhu qarreewwan yeroo hedduu gantuu miti hin gananii cichoominaa fi iccitii qabachuudhaan waan hin danda'amneef waan dabarsanii hin kennineef kan mootummaan xiyyeeffannoodhaan haamlee qarreewwan keenya irratti xiyyeeffatee jiru. Haamileen isin hin cabiin irra aanaatii ba'aa waa'ee uummata keessanii sagalee ta'aafiin isiniin jedha jechuudha. Egaa waan bal'aa nuuf kaastee shamarran keenya karaa hundaanuu jajjabaachuun akka irra jiraatu egaa qabsoon amma itti deemaa jirru qabsoo jabduu fi qabsoo karaa hundaan godhamaa jirtudha. Egaa wanni ati kaaste keessaa wanti sirritti qarreewwan keenya hubachuu qaban maqaballeessiin haamilee cabsuun karaa qawwee qofaan osoo hin ta'in karaa feesbuukiitiin karaa adda addaatiin diinarraa waan godhamudha. Waan kana immoo diinni maqaa namaa hin tolchuu dhugaadhaan waan kana baranii qabsoo keenya jabeessinee akka itti fufuu qabnuudhaati dhaamsa ati kaawwatte. Egaa diinni peejiiwwan garaagaraa feesbuukiiwwan garaagaraa maqaa qarree keenyaatiin banuudhaan haamilee qarreewwan keenyaa akka caban gochuun karaa adda addaatiin kan duula gochaa jiranii duula kana immoo nuti jilbiffachuu fi osoo hin ta'in karaa hundaanuu jabaannee haamilee horannee akkaataa itti deemuu dandeenyuun qarreewwan keenyaaf dhaamsa ati keessee dhaamsa baay'ee jabaa fi
dhaamsa lafatti gatamuu hin qabnedha. Qarreewwan keenyas waan kana fudhatanii akka deeman egaa haalli amma jiru kun karaa garaagaraatiin kan mootummaan haamilee keenya cabsuudhaaf gochaa jiru. Ola deemaa qawweedhaan ka danda'u qawweedhaan ka dhabe garaa teknoolojii fayyadamuudhaan basaastota garaagaraa Facebook irratti bobbaasuudhaan qarreewwan qeerroowwan keenya jajjaboo maqaa balleessuudhaan afaan faajjii garaagaraa qarree fi qeerroowwan keenya gidduutti uumuudhaan akka isaan waliif hin galle gochuun karaa amantiitiin karaa feesbuukiitiin karaa hundaan wanti mootummaan gochaa jiru waan laafaa miti. Garuu haalli qarree fi qeerroon keenya itti jirus waan kan hunda baree jabinaan kan socho'aa jiru bilchinaan kan socho'aa jiru. Garuu qabsoon garaa qeerrootiin ni hafaa. Yaadni ati kaastee yaada jabaadha. Qarreen keenya kanarra moor hojjechuun akka nurra jiru haamileedhaan deemuun akka nurra jiru yaadni ati kaastee mee gaaffii haga ammaa kaasne keessaa mariiwwan haga ammaa gaaffiilee ammaa kaasne fi yaada ammaa kennite keessaa gaaffiin yookaan yaadni hafe jettu yoo jiraate asumaan itti dabaltee gara golabuutti deemnaa nutis yeroon keenya waan nu daangessuufi. Hayyee ani egaa utuu dubbatame jedhee kana yaadu tokko yoo jiraate dhimmoota hidhamanii namoota jiran irratti jechuudha. Waggoota lamaan darbe akkuma jijjiirama jedhameetiin qeerroowwan jajjaboo hedduutu hidhamee ture kanneen akka Addunyaa Keessoo fa'aa Yaasoo Kabbabaa fa'aa nama jabaatii fi barreessaa jabaa nama sana ofuma isaallee mana kitaaba mataasaa danda'e kan namu irraa barachuudhaa malu hidhanii Qiliinxoo keessatti dararuu akkasumas kanneen akka Abubakar fa'aa kanneen akka Amaanuel Beekkataa fa'aa achi as waggoota sana callisnaan yeroo sana callifamnaan warreen amma hidhaman kun beektonni hayyoonni amma hidhaman kun gaaf duraa sana osoo warra kanaaf dammaqnee dura dhaabbannee falmee irra ta'eeti warreen amma hidhaman kun hin hidhaman ture. Garuu sababa walirratti callisuu sababa walirratti ilaaluudhaani Oromoon cufti inni kaan du'aa inni kaan ajjeefamaa inni kaan immoo mana hidhaatti darbamaa inni kaan immoo bakki buuteessaa dhibamaa inni kaan immoo ajjeefamee bakkeetti gatamee kurreeffisaa dhabamaa jira jechuudha. Walirraa callisuu dhiisni qabsoo keenyatti xiyyeeffachuu namoota hidhamanii jiraniif illee beektota hayyoota hidhamanii jiran kanaaf illee sagalee ta'uudhaa qabna jechuudhaan kan dhaamuu barbaadu dhaamsi koo inni jabaan isa hidhameefis sagalee taanee mootummaa ce'umsa Oromiyaa kanas jabeessinee kan mootummaa yeroo isaa fixatee afaan qawweetiin uummata bulchaa jiru. Yaada bareedaa nuuf kaastee egaa callisuun wareegama dabalataa akka nu kaffalchiisu. Fakkeenyaaf dargaggoonni shanan kalee naqamteetti dhuman har'a osoo callisuu baannee wareegama kaffaluun guyyaarraa waanuma kaffalaa oolu waan ta'eef wareegama salphaa guyyaarraa kaffalaa deemurra yeroo tokko namni kamuu osoo hin callisin wareegama ittaanuu dhaabsisuudhaaf falmachuun akka jiruuti yaadni ati nuuf keesse. Osoo duraan falmanne warroonni amma mana hidhaatti dabalaman kun osoo warra duraan hidhamanii jiraniif falmanne osoo kaanee warra duraan hidhaa jiru falmanne lammata deebi'anii hayyotaa fi hooggantoota siyaasaa keenya itti dabalanii akka inni yaadni ati nuuf kaaste yaada baay'ee gaariidha. Yaadni ati har'a marii keenya keessatti kaaste yaadota jajjaboo yoomiyyuu ergaa jabduu of keessaa qaqqabduudha. Egaa yeroo keerraa qoddattee marii nu wajjin gochuu keetiif eeyyamamtee guddaa si galatoomfannaa maqaa JNNiitiin si galatoomfanna. Isinis caalaa kana naaf kennuu keessanii fi guddaan isin galateeffadha. Akkasumas sagalee uummata Oromoo akkasiin haqaan hojjettan marmaanii hojjechaas waan jirtaniif isin galateeffachuun barbaada. Galatoomaa. Hordoftoota fi daawwattoota JNN marii gabaabaa Moonet Badhaasaa wajjin goone asumarratti goolamnaa turban sagantaa biraatiin aga walitti deebinutti nagaan nu tura.